Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaadhaa egaa hoteela intarnaashinaal Ililliitti kan nuti argamnee jiru. Sababiin asitti argamu keenya ammoo sirna eebba kitaabaatu jira. Sirni eebba kitaabaa kunis kan amantaa ortodoksii gaafa ta'u kan mata dureen isaa Lillii jedhu argamsiisuttidha kan nuti argamnu. Keessa seenuudhaan waan jiru sin daawwachiisuu kan isfaana jiru immoo ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Yeroo gaariin waliin qabadha. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti kitaabileen lama hoteela intarnaashinaal Ililliitti yoo eebbifamanii fiilmiin Taadhii jedhu ammoo giddugala aadaa Oromootti eebbifamee ooleera. Kitaabileen hoteela intarnaashinaal Ililliitti eebbifaman kan mata dureen isaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fi Seenaa Qabsoo Oromoo jedhu kan barreessaan Jamaal Ahmad barreessee fi kan mata dureen isaa Lillii jedhu kan barreessaa Darajjee Fiqaaduutiin barreeffamee eebbifamee ooleera. Sirna eebba kitaabilee kanaa irratti abbootiin amantaa, qondaaltonni mootummaa, abbootiin qabeenyaa, haawwan Oromoo, jaallattoonni aartii xinnaa fi guddaan bakka argamanitti gaggeeffamee ooleera. Amin. Bersama Ab, Wawund, Manifest Kudus, Ahadu, Amlak, Amin. Magaba, Kanilma, Kanafura Kulkulu, Wagatoko, Amin. Kabajam Tota, Mati Wagayo, Undi keessaniyo Magabii Haddis Lama Bayyanaa itti gaafatamaa qajeelcha biyya lallabaa magaalaa Finfinneetti jechuudha. Itti gaafatamaa qajeelcha lubootaa kabajamoo hangafa faarfattootaa faarfataa Firaa'ol kabajamoo barsiisaa Dammallaash Sheetuu itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa qulqulluu Mikaa'elaa Galaan Guddaa kabajamtoota faarfattoota barsiisota tajaajiltoota hundi keessaniyyuu maqaa uumaa keenya Waaqayyootiin akkam ooltanii natti muufattanii akkam ooltanii. Kitaabni seenaa jaarraa Abbaa Gadaa fi qabsoo uummata Oromoo jedhu seenaa goota Oromoo jaarraa Abbaa Gadaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, Abduu Kadir Ibraahim yookaan ammoo jaarraa Abbaa Gadaa saba isaa roorroon gabroomeef mirga abbaa biyyummaa dhabeef gootummaa saba isaa karaa adda addaatiin nama mul'isuu jalqabe ture. Mana barnootaa keessatti ofitti amanamummaadhaan afaan isaa dubbachuudhaan aadaa isaa dagaagsuudhaan eenyummaa isaa ifa baasee kaawwanis faana isaa hordofuudhaan mataa ol qabatanii akka deemaniif onnachiisuu hojii isaa idilee godhate. Kanuma bu'uura godhachuudhaan seenaa goota Oromoo jaarraa Abbaa Gadaa irratti kan xiyyeeffatee fi yaadannoo wareegama waggaa 11ffaa isaa sababeeffachuudhaan kan qophaa'edha.
Kitaabni Liillii jedhu ammoo kitaaba mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'ee seenessa durbee Maariyaam irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, Liilliin jecha Oromooti. Hiikni isaa abaaboo qulqulluu jedhutti gaafa hiikamu, Liilliin bakka tokko tokkotti ilillii yookaan abaaboo birraa jedhamuun beekama. Kitaabni kunis sabni Oromoo waa'ee qulqulleettii Maariyaam deessuu Waaqaaf hubannoo qabu ibsuudhaaf kitaaba kana Liillii jechuudhaan moggaasee jira. Liilliin kunis afaan Oromoodhaan kan qophaa'ee fi qoodama garaagaraadhaan boqonnaawwan 9 of keessatti kan qabatee jirudha. Sagantaa kana irratti keessummoonni waamichi godhamee fi hirmaatan abbootiin amantaa tokko fi hayyoonni akka armaan gadiitti yaada isaanii daawwattootaaf qoodanii jiru. Akka mana amantaa Ortodoksiitti ilillii yookaan liillii jechuun maal jechuudha? Liilliin abaaboodha. Ilillii yookaan liillii jedhama akka loqodaati. Abaaboon kun immoo akka mana amantaa Ortodoksiitti dubree Maaramiitiin bakka bu'ama. Liillii jechuun kan urgooftuudha. Liillii jechuun foolii gaarii, halluu gaarii kan qabdudha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti jaalalaa fi kabaja dubroo Maaramiitiif qaban irraa kan ka'e ati urgooftuudha jedha. Kun immoo kan dhufu kitaabuma qulqulluu mataa isaatirraati. Ati yaa urgooftuun nana, ati yaa liillii koo jedhaniiti faarfachaa fi galateeffachaa tura waan ta'eef jecha mana amantaa keessatti kabajaan dubroo Maaramii ittiin ibsinuudha jechuudha. Yeroo baay'ee mana amantaa Ortodoksii keessatti kitaabonni afaan Oromootiin barraa'anii akkasuma baramoo miti jira garuu baramoo miti amma keessa garuu dabalaa dhufeera. Kun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Barruun mana kiristaanaa babal'achuun ani akka sadiitti ilaala. Tokkoffaa akka sabaatti asitti isaa barreeffama achittis litireechariidha. Sirna barreeffamaa fi barruu afaan Oromoo guddisa. Biyya kamittuyyuu litireechariin kan jalqabe mana amantaa keessattidha. Kanuma Amaariffaa soo fudhate kan Ingiliffaa soo fudhate mana amantaa keessatti jalqabe waan ta'eef beektoonni hayyoonni baay'ee jira. So afaan Oromoo guddisuu keessatti dagaagsuu keessatti bu'aa guddaa qabadhee tallaa. Lammaffaa immoo akka mana amantaa Ortodoksiitti afaan Oromoo akkuma bakka biraatti cunqurfamaa ture mana kana keessatti akka ittiin hin tajaajilamne akka ittiin hin faarfatamne akka ittiin hin barreeffamneef dhorkamaa ture sanirraa kan ka'e kitaabni baay'een hin barreeffamne as dhiyeenya kana immoo keessumattuu waggaa 10 as waggaa 5 as kitaabilee hedduun ba'aa jiru barreeffamaa jiru dargaggeeyyiin abbootiin baay'ee barreessaa jiru waan ta'eef jabaatanii itti fufe gaariidhaan jedha sadaffaarratti immoo kitaabni barreeffamu qorattoota barreessitoota baay'ee barbaachisaadha barreessanii litireecharii qorata barruu qorata mana amantaa kan islaamaa waan ta'eef osoo hin taane barruun mataa isaatiin waan qo'atamu waan qoratamuu fi waan saayinsii waan ta'eef jiraachuun isaa barreessitoota qorattoota baay'ee barbaachisaadha jedhee tajaajila. Manni amantaa Ortodoksii kuni Oromummaa fi Ortodoksummaa akkamitti wal simsiisee ilaala? Kunis amma akkamtu jira seete manni amantaa Ortodoksii Oromummaa sabummaa waan jedhu kanaa miti manni amantaa sabummaan ishii qabdu sabummaa samiiti yookaan mootummaa waaqaa namni hundumtuu waaqatu uume namni hundumtuuyyuu tokko namni hundumtuuyyuu hojii harka waaqaati hojii dinqii waaqaati hojii waaqayyo ittiin galateeffamu jettee kan barsiistu jechuudha afaan Oromootiinis haa ta'u Amaariffaanis haa ta'u Giiziidhaan haa ta'u Arabiffaan haa ta'u Ingiliffaan haa ta'u tajaajilli hundumtuuyyuu mana amantaa keessatti waan jajjabeeffamuudha jechuudha haa ta'uyyuu malee sirnoota duran keessatti manni amantaa fi akkuma addunyaatu jechuudha manni amantaa fi mootonni wal qabatanii turan kan Itoophiyaa kun immoo keessumattuu manni amantaa Ortodoksii mootummaa waan wajjin turee fi sirna sirna feodaalaa yookaan immoo sirna ture san favor gochaa ture jechuudha akka barnootatti akka doogma fi qannoona mana kiristaanaatti waa'ee sabummaa waaqayyoo malee waa'ee sabummaa biyya lafaa akka kunoo Amaara Oromoodha jennu kanaa miti nam hundumtu Oromoos haa ta'u Amaaras haa ta'u ijoollee waaqayyooti walqixa eebbifamoodha jennee fudhannaa jechuudha garuu immoo dhiibban tureera kun immoo bara kana keessa immoo qabsoo fi qabsuura garaagaraatiin cabaa hir'achaa dhufeera namoonni afaan keenya baran afaan keenya barsiisna jedhanii dubbachaa jiru haga sinodoositti haga muummeen ministeera gidduu seenee dhimma ijoo biyyaa taasisuutti gahamee jira jechuudha maaliif sirni kan namni uume jechuudha hooggantoonni mana kiristaanaa akkasumas immoo namoonni siyaasa gaggeessan mana amantaa keessa kan jirani mana amantaa kana qabatanii wantoota baay'ee uumu dhiibbaan akka ulee siyaasa isaanii godhatanii itti fayyadamanii turanii jechuudha. Garuu san cabsuudhaa fi namoonni kadhannoodhaan isaa ta'u karaa danda'aniin manni amantaa bakka nagaati bakka jaalalaati manni amantaa keessatti sabummaadhaan wal tuffachuun wal cabsuu wal xiqqeessuun hin jiramu jedhamee irratti hojjetamuu qaba jechuudha jajjabaachaa deemuu qaba. Baay'ee meeriidhaaf qophii waan taateef ulfaadha. Isinillee ulfaadhaa baay'ee jiraadha. Duraan dursee baga milkooftee sin jechuun barbaada. Ameen. Mee daawwattoota keenyaa wal bari.
Andaaqoon Darajjee Fiqaaduu Dureessaan jedhama. Kaadhimamaa PhD dha. Kitaabni kun egaa Lilli jedhama mata dureen isaa. Kitaaba mata dureen isaa Ilillii jedhamu filatteetta. Mee jalqaba irratti Lilli jechuun maali? Lilli jechuun kuni jechoota addunyaarraa taranidha. Kan afaan Ingiliziidhaan Lilli jedhamu, kan afaan Oromoo Lilli jedhamu, ilillii fi lilliin tokkumadha. Yoo kana jedhamu lilliin hojii jaalala dhiyeessuu Waaqaa kan leellisu akka saba Oromoo keessatti waa'ee qulqulleetti dubroo maaramii osoo wangeelli hin barsiifamiin, osoo quraanni hin barsiifamiin sabni Oromoo akkamitti beeka waa'ee qulqulleetti dubree maaramii kana akkamiin beeka? Qulqulleetti maaramii kabajuudhaaf dirqama ortodoksii ta'uu hin qaban. Dirqama namni haadha foon isaa kabaju, haadha hafuuraa isaa, haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajuun dirqamumadha. Namni jaalala barbaadu dirqama lillii kanaanii waa'ee kitaaba haadha keenya qulqulleetti dubree maaramii kana wangeela wal qabsiisee quraana qulqulluu quraana wal qabsiisee jaalala isheen nuuf goote, kabaja isheen nuuf goote. Akkuma kana haati keenya qulqulleettiin dubree maaramis immoo kabaja kanaanii galateeffamuu qabdi, kabajamuu qabdi. Kabaja kana sabni Oromoo akkaataa kamiin kabajaa ishee ture kan jedhudha. Sabni Oromoo gaafa cinqii yookiin gaafa deessuun gaafa miixuun itti cimu yaa maaree hoo jedhee yeroo kadhatu sabni Oromoo kuni durumaan uumamaan beekumsa guddaa qaba. Akka deessuutti ciniinsuun itti furuudhaafi akka daftee deessuudhaafi yaa maaree hoo jedhee kadhata. Warri musliimaas warri kiristaanaas yeroo kadhatanii waa'ee deessuu kana ni addeessu. Deessuu kana gaafa ol kaasee dubbatu sabni Oromoo in galateessa, in kabaja. Yeroo kabaju immoo uumamumaan aadaa masaadhaan kabaja. Yaa maaree hoo deessuu kanaadhaafi akka isheen daftee deessuudhaafi akka isheen daftee itti furuudhaafi lillii kanaan in kadhata. Maariyaamiin kun bakka hundaatti kan argamtu haadha Kiristoos ta'uusaa addeessa. Mee qabiyyee kana maal of keessaa qaba? Lilliin kun qabiyyee akkamii of keessaa qaba? Eeyyeen egaa kun gaaffii gaariiti. Qabiyyeen kitaaba lillii kun saba Oromootiin waa'ee qulqulleetti dubree maaramii kan jedhu, raajotaan waa'ee qulqulleetti dubree maaramii kan jedhu, akkasumas immoo akka addunyaatti nageenya keessatti bilisummaa keessatti waa'ee qulqulleetti dubree maaramii akka addunyaatti artii addunyaa kana irratti artii saba Oromoo keessatti ga'ee isheen qabdu, artii saba Itoophiyaa kana keessatti ga'ee isheen qabdu ni addeessa waa'een kitaaba kana keessatti, qabiyyeen kitaaba kana keessa jiru. Kitaabni kun boqonnaa 9 of keessaa qaba. Boqonnaa jalqabaatii aga xumuraa waa'ee haadha keenya qulqulleetti dubree maaramii fi addunyaadhaan wal fakkeessee addunyaa afuuraa keessatti immoo maaltu jira? Addunyaa afuuraa kana keessatti waa'ee qulqulleetti dubree maaramii gaafa hubannu akkamitti hubachuu qabna? Neutral taanee raashinaal taanee akkamitti hubachuu qabna kan jedhudha. Walumaa galatti boqonnaa 9 of keessaa qaba. Boqonnaaleen 9 isaanii jalqabaa aga dhumaatti waa'ee qulqulleetti dubree maaramii leellisu, leellistuu nagaa ta'uu ishee, leellistuu haqaa ta'uu ishee, leellistuu bilisummaa ta'uu ishee waa'ee haadha keenya qulqulleetti dubree maaramiiti kan inni addeessu. Wangeelaa wal qabate. Yeroo baay'ee kitaabonni mana amantaa jechuudha. Afaan Oromootiin yeroo barreeffamu baay'inaan hin agarru. Amma keessa garuu wantichi dabalaa dhufeera. Faayidaa akkamii qaba jettee yaadda wanti kun? Gaaffiimti gaafatamuu qabu iyyuu dursa kanadha. Dhugaadha hin jiru jechuurra jira. Barreeffamuu jalqabeera. Barreeffamuu jalqabuun isaa immoo tokkoyyuu hin jenne. Akka Ortodoksii Oromootti kitaaboleen baay'ee kan afaan Amaariffaa yookiin Giizirraa hiikamanidha malee of danda'anii qubee saba kanaatiin barreeffamanii qubee saba kanaatiin erga barreeffamanii immoo kitaaba afaan Amaariffaatti yookiin Ingiliffatti hiikamuu danda'u miti kan barreessaa jiru. Aga sanatti guddachuu qaba waa'een dhimma kitaaba keenyaa kun jechuudha. Egaa mana Ortodoksiidhaa fi kitaabni baay'ee barbaachisaa, Oromoodhaa fi kitaabni baay'ee barbaachisaa. Sabni afaan dhaga'uuni barachuu qaba, afaan dhaga'uun dubbisuu qaba, eenyummaa isaa leellisuu qaba, sabboonummaa isaa leellisuu qaba, sabboonummaa isaa waliin amantaa isaa qabachuu, amantaa isaa waliin Oromummaa isaa qabachuu kan manni amantaa Ortodoksii jechuudha. Oromummaa fi Ortodoksummaa akkamitti wal madaalchisa?
Oromummaa fi Ortodoksummaa manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hin dhaadessitu jechuu hin dandeenyu. Gadis qabdi jechuu hin dandeenyu. Garuu namoonni dhuunfaanii waa'ee saba kanaaf jibba sababii qabanii fi Oromummaa keessan gataatti Ortodoksii taanuu hin jedhu. Nuti garuu Oromummaa keenya qabannee Ortodoksiidha. Ortodoksii keenya qabannee Oromoodha. Kanaaf akkasittan ibsan. Gaaffii koo fayyadama waan taateef ulfaadhuun milkaa'e. Galatooma. Ayyee maqaan koo Faarfataa Firaa'ol Tashoomaan jedhama. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa keessatti tajaajilaadha. Faaruun ani tajaajila. Akka amantaa Ortodoksiitti lillii yookaan ilillii jechuun maal jechuudha? Lillii jechuun akkuma hiika kallattii isaarraa fudhannu jecha afaan Oromoodha. Lillii jechuun wanta abaaboo jechaadha. Abaaboo jechuun immoo mana kiristaanaa keenya keessatti haati keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam abaaboodhaan fakkeeffamti. Kanaaf lillii jechuun bifa gabaabaatiin akkaataa kanaan ibsama jechuudha. Yeroo baay'ee kitaabni afaan Oromoo mana amantaa Ortodoksii afaan Oromoodhaan akkasumaan jiru muraasa jechuu dandeenya. Amma keessa garuu babal'achaa dhufeera. Kun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Kun babal'ina tajaajiltootaan kan ibsamudha. Amma tajaajilli afaan Oromoo kanaan dura akkuma beekamu baay'ee gadi bu'aa fi tuffatamaa ture. Amma garuu tajaajilli afaan Oromoo baay'ee guddachaadha. Dagaagaa dhufeera. Amma kanas immoo akkuma tajaajiltoonni baay'atan akkuma barreessitoonni baay'atan kitaabni mana kiristaanaa sirrii kan afaan kanaatiin kennamu baay'ee barreeffamaa jira. Kun immoo bu'aa maalii qaba jennee ummatoonni akka ittiin jabaataniif wangeela sana irratti dhaabbatamee waan barreeffameedhaa fi ummatittiin akka ittiin amantii isaaniitti jabaatanidhaaf akka jabaatanii amantii isaanii eeggataniif. Na isa kanaaf bu'aa guddaa amantoota amantaatti cimsuuf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromummaa fi Ortodoksummaa akkamitti wal simsiisee waliin fudhachiisame? Egaa wanta kanarratti yeroo baay'ee namoonni alarraa keessarraa waan akka mormii kaasu. Kana jechuun garuu Oromummaan dhiiga. Waaqayyoon kan sii kennedha. Amantaas immoo ati itti amantee kan fudhattedha. Kanaafuu kun lamaan akka gaariitti waliin deemuu danda'u malee wal dhahuu yookaan wal dhiibuu Oromummaan Ortodoksummaa hin dhiibu Oromummaanis Ortodoksummaa hin dhiibu. Lamaan isaa akka obbolaati jechuudha. Akka obbolaatti walii deemuu kan danda'anidha. Kanaaf Oromummaa fi Ortodoksummaan kan anaaf eenyummaa koodha. Lamaan isaanii eenyummaa koodha. Ittiin hamboona ittiin hin jiraadha jechuudha. Gaaffii koo fayyadamaa waan taateef ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomte. Sifan Gaaddisaan jedhama. Asuma Finfinneerraan dhufe. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee kitaabonni mana amantaa Ortodoksii afaan Oromootiin barreeffamuun isaanii agis mara baramaa miti. Amma keessa garuu wantichi dabalaa dhufeera. Kun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda akka mana amantaa Ortodoksiitti? Egaa akka amantaa Ortodoksiitti kun faayidaa guddaadha kan inni qabu. Jechuun kanaan dura amantaan Ortodoksii kan jedhamu kan saba tokko yookiin immoo kan saboota biraati jennee amannaa turre. Ammatti garuu barsiisota ciccimoo fi ijoollee Ortodoksii Oromoof Ortodoksii jedhanii ka'anii waa'ee amantaa Ortodoksii nu barsiisanii fi uummanni illee akka kitaaba kana dubbisee Oromoon maali Ortodoksummaan immoo maali Oromummaa fi Ortodoksummaa haala kamii waliin deemsisa akka jedhu barumsa guddaa nuu kennaadha kan inni jiru. Egaa akka amma argaa jirrutti erga kitaabonni kun eebbifamuu jalqabanii erga mana amantaa keenyatti afaan Oromootiin galateeffachuu eegallee waa baay'ee jijjiiramni guddaan ni jira. Amantaa keenyaa fi Ortodoksummaa fi Oromummaa keenya walumaan deemsisaa jirra jechuudha. Egaa manni amantaa Ortodoksii Oromummaa fi Ortodoksummaa jalqabdee turteetiyyuu akkamitti wal simsiisee lamaan isaayyuu ija tokkoon ilaala manni amantaa Ortodoksii? Xiqqoo ishii chaalenjiin achi keessa jiru ulfaataadha. Jechuun Oromoon yeroo baay'ee waaqeffataadha. Ortodoksii hin qabu waan jedhanillee baay'ee qeeqamaa turre. Ammatti garuu galata Waaqayyoo Oromummaa koo fi Ortodoksummaa koo haala kamiinaan waliin deemsisa jedheetanii chaalenjii guddaa hojjechaa turre. Amma milkoofnee Waaqayyo wajjiniin mana amantaa Ortodoksii keessatti afaan Oromoodhaan galateeffachaa, afaan Oromoodhaan faarfachaa, afaan Oromoodhaan kitaaba Ortodoksiillee eebbisiisaa jirra. Galatoomne. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti gabaabaatti abaaboo jechaadha. Hiikkaan isaa jechaadha. Hiikkaan lilli abaaboo jechaadha. Lilliin kun egaa kitaabni lilli kan inni barraa'ee haadha Waaqayyoo qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaatiif jecha moggaa'edha akka mana kiristaanaa keenyaatti jechaadha. Sababiin isaa qulqulluun abbaan keenya dhalataa biyya Sooriyaa kan ta'e qulqullichi Efreem Dubroo Maariyaam haadha Yesuus Kiristoosiin
abaabootti fakkeessa jechaadha. Sanyii malee kan biqilchite lafa ishee jalqabaatteedha kan inni fakkeessu jechaadha. Kanaaf dubroon Maariyaam abaaboodha. Abaaboo jechuun immoo daraaraa sanyii namaaf kennitudha. Daraaraan sanyii kennitu sun immoo dhala namaatiif gammachuudha, nagaadha. Sababa kanaatiif dubroon Maariyaam nagaa kan ta'e Kiristoosiin kan nuuf kennitedha, jaalala kan ta'e kan nuuf argamsiistedha. Kanaafiyyuu dubroon Maariyaam miillittidha jechaadha kan isheen fakkeeffattu. Akkuma beekamu yeroo baay'ee kitaabonni mana amantaa afaan Oromootiin barraa'uun isaanii akkasuma baramaa miti. Mee faayidaa akkamii qaba jettee yaadda wanti kun itti dabalamuu isaatti? Akka mana kiristaanaa keenyaatti kaa'e baay'inaan hin argamu. Kanaan dura jechaadha. Amma garuu galata Waaqayyooti. Akka mana kiristaanaa keenyaatti kaa'e kitaabni afaan Oromootiin sabni Oromoodha barreeffama isaa qooqa isaatiin dubbisee akka inni bira ga'uu danda'u keessattuu dhaloonni amma keessa jiru kun dhaloota dubbisuudha waan ta'eef dubbisee waa'ee waaqa isaatii waa'ee uumaa isaatii kan itti beekudha jechaadha. Kanaafiyyuu haala gaariidha jechaadha kan inni jiru. Egaa mee ortodoksummaa fi ortodoksiidha. Oromummaa mee akkamitti wal simsiistu akka ortodoksii tokkotti? Egaan akka barsiisaa hafuuraa ortodoksii tawaahidoo tokkotti oromummaadhaaf ortodoksummaa kanan walitti fidu jechaadha. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko karaa amantaatiin oromummaa amantaadhaa gaditti gaafa ilaalan jiru. Namoonni tokko tokko immoo oromummaa amantaa olittidha kan isaan ilaalan. Akka kiyyatti lamaan isaaniiyyuu walqixa waliin deemuu kan danda'anidha jechaadha. Oromummaa jechuun xurii miti yookiin balfa miti. Dhiqattee kan sirraa qulqullaa'u miti jechaadha. Oromummaan hiree jalqaba waaqni siif kennedha. Wanta waaqni siif kenne dhiqattee ofirraati qulqulleessuu hin dandeessu. Kanaaf oromummaan kennaa uumaa waan ta'eetiif kennaa uumaan siif kenne kan ammoo amantaa ofii keetiin hordoftu naa ta'a jettee kan hordofaatti jirtu kanaan wal simsiistee waliin ittiin uumaa galateeffachaa mootummaa Waaqayyoo isa bara baraatiif ittiin kaadhimamuudhaatiif ni ta'a jechaadha. Wanti wal dhorku hin jiru, wanti wal faallisiisu tokko illee hin jiru. Gaaffii koo fayyadamaa waan taateef ulfaadha. Tolee guddaa galatu. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ Lilli maqaan isaa agartanii Waaqayyoo ta'ee baay'ee godhu kana caalaa itti dabalee akka hojjetu icciitii isaa yaa ibsuuf galatooma. Waaqayyoon galatoomyaa ta'uun galatoomyaa እግዚአብሔር Dhuma irrattis fiilmiin mata dureen isaa Taadhii jedhu giddugala aadaa Oromootti sirna ho'aa ta'een eebbifamee ooleera. Gareen fiilmii Taadhiis Aartist Soolaan Admaasuudhaaf beekamtii addaa kennee kan jiru yoo ta'u, Aartist Soolaan Admaasuun hojii indaastirii aartii Oromoo keessatti gumaacha addaa ba'achaa nama turee fi akkasumas naamusaa fi tasgabbii dhalootaaf furmaata ta'uu isaaf badhaasni ati fakkeenya jedhu isaaf kennamee jira. Barreessituun fiilmii Taadhii Durbee Ayyaantuu Gaaruma sirna eebba fiilmii Taadhii irratti badhaasa kana kan Aartist Soolaaniif kenninee fi inni fakkeenya keenya isa guddaa waan ta'eef isa ilaallee waan jabaataa turree fi badhaasa kana oliitu isaaf mala. Haa ta'u garuu nuti aga humna keenyaa taasifnee jechuunis dubbattee jirti. Walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya tursi gaariin waliin qabaataniif ulfaadhaa jecha qophii birootiin deebinee akka wal agarrutti